يا هواسكو بكاكينا دماسوا يا أمة غاري أناك يا دماس بككم لكنا رب النهاكاسو فرع المعنى كان إنكم لنا يوم دينا جئلميكو ولتبر مكو Har'amiti duriyyuu yeroo hamminaaf yaaddoo Shakkiif shakkakiin qabnu ijoolleen adamsaaddu. jaalala dhugaas beekna ijoolleen taaddee birru Garaa yoo laamne malee sodaanne garaaniiru. hundaan olitti malee eenyu gaditti hin bullu Biyya hundaan nu beeka sanyii agarii tullu. daandii dhugaarra deemna qaqalloon baaroo tumsaa Maalitti garaarraa kutattuun sanyii kumsa. gootummaa keenya taanaan addunyaa qabna ragaa Faranjiin nun dandeessu. Furtee abdii isaa aagaa. hin qabnus hin dhalchines adoodduu sammuun dooma Gootummaa keenya taanaan nu beeku warri roomaa. kan namaas xunneen beeknu kanuma keenyaan bulla Maaraatoonis yoo ta'e fiinneerra miilla qullaa. beenyeetu biyyaaf laanne akka abbabaa biqilaa Utuu nuti hin jiraanne biyyuu baddeetti silaa. ishun tamma faarsan kun biyya akkasiin teessu naftu dhalotaan gaafatamti teesse kanatu diinummaan irratti dummeesse har'allee durdaraan kanatu hammeesse qottuutu baay'ataa muka jeegerratti haa jedhanii abbootii mammaa kan duratti jalaan baasee ijaan ilaaluuttis garaa na waadama dubbachuutti amma safaan kooluu gamaa adeef nu wal argaan hin oolu qiyaama. Maraatu tokkotu akkana jedhee ture. Fayya buleessi namaan na'u itti facaasi walaa ga'u jedhe. Yaa Oromoo waan nuti Oromoon kutaa Wallaggaa maatiin keenya taane rabbiin isin hin godhin. Rabbi Oromoo kutaa biraatti akkas hin fidin. Oromoo kutaa Jimmaatti hin fidin. Oromoo kutaa Arsiitti hin fidin. Oromoo kutaa Harargeetti sanutti fide kana rabbi isin hin fidin. Isinitti hin fidin. Gaafa Oromiyaa kutaa 11 keessaatii kutaan tokko kutaan biraa gaafa waa tokko ta'u miidhaan tokko irra ga'u miidiyaan kun luka tokko dhaabattiin gaafa garuu kan Oromoo Wallaggaa namni sagalee ta'u namoota muraasa qofadha. Keessumaatii ustaazonni sheekonni raayyaa abbaa maccaa fi ustaaz Sufiyaan qofadha warri sagalee namaa taatan warri adilii hojjettan. Akkam taane akkas taane Oromoo akkam taane akkas taane gajamoo cabe taane idda muruu dadhabne xaddee dulloomte taane tabba ba'uu dadhabne bona nuuf darba jennaan ongeen lafaan nu dha'e ganna nuuf darba jennaan dhoqqeen mataa nu ga'e tokkummaa laamshessinee waliif yaaduu awwaallee amma geenyu irraanfannee akka taanus wallaallee Gidiraa daangaa darbe tuffiif roorroo alagaa dhumaatii qote bulaa du'a uummata nagaa nagalchaa jettee kaatee yoon dubbanna qafiraa abiddi boba'u kun boor mana kees gubuuf jira kan haadhoo keef hin taane irraan eeggatiin waan tolaa diinni ganda keef miti eenyummaa. naftu dhalotaan gaafatamti teesse kanatu diinummaan irratti dummeesse har'allee durdaraan kanatu hammeesse qottuutu baay'ataa muka jeegerratti haa jedhanii abbootii mammaa kan duratti jalaan baasee Ummata Oromoo adaraa dhiiga ilmaan Oromooti si qabe viidiyoo kana sheerotoo hin godhin bara hin darbiin ummata Oromoo aga har'aatti uummanni Oromoo buqqaa qe'ee isaarra du'aa jira haati Oromoo bu'aa jirti Oromoon lafa isaarra qe'ee abbaa isaarra buqqaa jira diini akka sareetti wal waame akka waraabessaatti yuusee wal waame ummata Wallaggaa ummata Horroo Guduruu fixaa jira mana isaanii gubaa jira qe'ee isaanii barbadeessa jira ummanni Wallaggaa du'aa jira duun ilmaan Wallaggaa du'a keenya adaraa Oromoo ummata kanaaf sagalee ta'an ummata kana bira haa dhaabbannu
diinni kaleessa nu jeessa ture diinni kaleessa nu cabsaa ture arras nu cabsaa jira arras nu jeessa jira oromoon lafa isaarratti qe'ee isaarratti lafa irratti handhuurame irratti ciistee haati dhiira ciistee bo'aa jirti. Inaftu dhalotaan gaafatamti teesse kanatu diinummaan irratti heddummeesse har'allee durdaraan kanatu hammeesse qottuutu baay'ataa muka jeegerratti haa jedhanii abbootii mammaa kan duratti jalaan baasee atu. Kannaamni naan argine argees kannaan suphine. Ilkee onnee koo hiddee kan qalbiin kottiin cabdee jedhi lammii koo walitti birmadhu hiikuun kee baay'ee. Rakkoo uummanni kiyya keessa rakkoo uummanni wallaggaa maatiin keenya keessummeessu jira rabbiin oromiyaa kutaa kudha takka guutuu waliin haa ga'u wallah yaa rabbi ni agartaa nuti oromoodha oromiyaa keessa jirra biyya Itoophiyaa san keessa jirra rakkoo uummanni wallaggaa keessa jiru oromiyaa kutaa kudha takka guutuu rabbi waliin gee rabbi yaa agarsiisu ummata dhumachuu jiru beela'u jiru ajjeefamuu jiru wanni biraa hafee jennaan mootummaan naannoo Amaaraa faannoo hidhachiisee dhaqee waraanaan buqqisu jira mootummaan bira dhaabbatu hin jiru ayyoonni Oromoo irraa dubbatan hin jiran astoofistee Oromoo irraa dubbatu hin jiru jechuudha uummanni keenya gabba'uu fi olgaluu dadhabee san bira kutee waan nyaatullee dhabee mana qaburraa beelee baqatee akka saree karaarra galuu jira jechuudha dhumachuu jira akka baalaatti namni irraa dubbatuuf hin jiru namni dirimbatuuf hin jiru namni sagalee ta'uuf hin jiru. Maaliif rakkoo nagarre ka maatiin keessan gammachuu jiran bar nuti asirraa iyyuu nu bar maatiin keenya waan keessa jiran nuufi rabbi bichaa rabbi nuumee bichaa beeka isin gammachuu keessa jirtan warri biyya keessaa illee akkasumatti waan biraa ta'u jira osoo rakkoo wallaggaa turu osoo rakkoo waan akka wallaggaa jirtu kun kutaa biraa ta'e miidiyaa tana karatti hin gassee nu hin qabnu walaa tiktok walaa feesbuuk hundi nu wasan irraa iyyee haasawaa jechuun hanga furmaanii dhufuutti keenya si wal nyaatti rabbi sin dhabama rabbi sin haa godhu rakkoon uummanni wallaggaa keessa jiru. Bukaati uummanni wallaggaa keessa jiru beela uummanni wallaggaa keessa jiru Oromoo kutaa kudha takka waliin haa ga'u gaafa san ol kaanii dubbachuu danda'ani hanqa rakkoo sirra dhufte hanqa rakkoon sirra dhufte mana sinis seentu ol kaatanii dubbachuu dandeessanii mite. Maraatu tokkotu akkana jedhee ture fayya buleessi namaan na'u itti facaasi walaa ga'u jedhe yaa Oromoo waan nuti Oromoon kutaa wallaggaa maatiin keenya taane rabbiin isin hin godhin. Rabbi Oromoo kutaa biraatti akkas hin fidiin Oromoo kutaa Jimmaatti hin fidiin Oromoo kutaa Arsiitti hin fidiin Oromoo kutaa Harargeetti sanutti fide kana rabbi isin hin fidiin isinitti hin fidiin gaafa Oromiyaa kutaa 11 keessaati kutaan tokko kutaan biraa gaafa waa tokko ta'u miidhaan tokko irra ga'u miidiyaan kun luka tokko dhaabattiin gaafa garuu kan Oromoo wallaggaa namni sagalee ta'uuf namoota muraasa qofan keessumaati ustaazonni sheekonni raayyaa abbaa maccaa fi ustaaz Sufiyaan qofadha warri sagalee namaa taatan warri adilii hojjettan